Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anillee maqaan kiyya Muhammad Abdulaziz yookaan Amiira Majlisaa jechuudhaanin. Maqaan kiyya Abdurazaaq Mustafaan jedhama. Bakki inni itti argamu bulchiinsa magaalaa Diradawaa, kutaa magaalaa Malkaa Jabduu Qaxanaa Andii bakka jedhamu. Akkasuma bakki yeroo ammaa kana irra dhaabbannee sagalee kana waraabuu jirru Majlisa Daarul Iimaan kan Sheek Durrii Ibrahim Abdullaatiin durfamu bakka sanitti argamnaa jechuudha. Wanni arra maqaa rabbiitiin eegallee bismillah inni asirraa eegallee dubbachuu yaanu akka Majlisa Daarul Iimaan magaalaa Malkaa Jabduu magaalaa Dirree Dhawaa Malkaa Jabduu keessatti kan argamu Majlisa Sheek Durrii Ibrahim assasame. Magaalaa Dirree Dhawaa Malkaa Jabduu keessatti kan argamu Majlisa Sheek Durrii Ibrahim assasame. Eega rabbiitii sheeyni keenya Sheek Durrii Ibrahim jedhama. Bikka kanatti eega majlisa dhaabee waggaa sadaffaa lakkaa'ee jira. Akkasiin gubbaan dabalataan sheeyni keenya Sheek Shaafiin Muhammad bikka kanatti darsii hedduu asirraa gallakkisaa jiran, asirraa barsiisaa jiran. Ummanni kun hundinuu rabbiif jecha if qabanii bikka kanatti hawaasni kanas dhaabbatu kun hundinuu warra rabbiif jecha if qabee barachaa jiru. Warra rabbiif jee tajaajilaa jiru majlisa kana. Majlisni kun wanni itti haajamu ispeekara ittiin barsiisan sagalee sheekan keenyaa gara barattoota akka dabarsuuf ispeekara barbaachisa. Tokkoffaa irratti. Lammaffaa majlisni kun akka nuuf jaaramee Oromiyaa tana guutuurraa Baar Harargeetii fi Lixa Harargee dhiyaa hundarraa barattoonni keenya kan asitti argaman barattoota hedduu toora nama 600 ga'u as qaraa jechuudha. Barattoonni kun hundinuu bikka irra gattaa'ee baratuu barbaada. Kanaaf hawaasni keenya hawaasni muslimaa kan biyya tana keessa magaalaa Dirree Dhawaa jirtanii fi kan Oromiyaa keessa jirtaniis kan biyya alaatillee jirtan hundinuu bikka kanaaf akka gumaacha islaamaa gumaachitanii bikka kana diin cinaa dhaabbattan isinin janna. Anillee maqaan kiyya Muhammad Abdulaziz yookaan Amiira Majlisaa jechuudhaanin waan kana dhimmamee bikka bu'ee dubbadhe. Warra waan asirratti kannate hunda fuula rabbii itti barbaadu rabbi isin haa godhu. Nutillee ka fuula isaa itti barbaadu bikka kana hojjetu rabbi nu haa godhu. Akkasii xiqqoo qabdaniin bikka kanatti akka nu hirmaattan asumaan waamicha isiniif dabarsinaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bismillah. Alhamdulillahi alladhi nasha'a wa bara wa khalaqa kulla shay'in wa zara la yaghibu an basarihi saghirun namli fil layli idha sara wa la ya'zubu anhu misqalu dharratin fil ardi wa la fis samai له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maqaan kiyya Abdurazaaq Mustafaan jedhama. Bakki inni itti argamu bulchiinsa magaalaa Diradawaa, kutaa magaalaa Malkaa Jabduu Qaxanaa Andii bakka jedhamu. Akkasuma bakki yeroo ammaa kana irra dhaabbannee sagalee kana waraabuu jirru Majlisa Daarul Iimaan kan Sheek Durrii Ibrahim Abdullaatiin durfamu bakka sanitti argamnaa jechuudha. Majlisa kana waggoota lamman dabraniif kan darsii garaagaraa kennaa ture Sheek Durrii Ibrahim Abdullaa yommuu ta'u, amata kana alhamdulillah Sheek Shaafii Muhammad asitti argamee jechuudha. Leekchara yuunivarsiitii Jimmaa ka ture asitti argamee Sheek Durrii wajjiniin darsii garaagaraa kennuu jira jechuudha. Darasoonni jarreen kana jalatti argamanii barachuu jiran darasoota naannawaa 600 gahanii sagaleen nama kanaa sagaluma tokko waan ta'eef sagalee namoota 600 kanaa dhaqqabsiisuudhaaf jecha wanni amma nuti inshaallah namoota sagaleen isin bira geessirraa wanni nuti barbaannu deeggarsa nu gootanii sagalee kanaan jechuudha. Akkasitti akka sammaan bakka kanatti argame sagalee sheekan keenya darasoota kanaan akka gahan isinirra maqaa rabbiitiin barbaanna. Namoota sagalee kana dhageessanii gargaarsa nu gootan rabbiin jazaa isiniif haa kafalu. Majlisni kun bakka tokkorra dhaabbachuu jirra. Bakki lammaffaa isaa kunuu duuba keenya jira. Bakka nuti amma keessatti argamnu kana Sheek Shaafii Qaraayisaa
bakka itti aantu kana kunoo caaya mul'atu kana duubatti sheek durriitu itti argameeti akkasitti qaraayisaa jechuudha. Kanaaf ammallee namoonni sagaleen kun isin bira gahe sheekkan biyya keenya keessatti ka maasha Allah nama lama ta'anii ulamaan lama bakka tokko keessatti argamee nama qaraasisuun kun akka seenaa haarayaatti fudhanna. Lammaffaa namni tokko leekchara yuunivarsiitii erga ta'e nuti wanni nuti ilaallu leekcharummaan akka ilmiidhaa olitti tokkotti ilaalla ture jechuudha. Amma alhamdulillah hojiidhaan diinal islaam qabatamaadhaan caalaa ta'uusaa sheeshaafiin illee nu agarsiiseeti jira. Kanaafuu nama kana hamilee taatanii nu wajjiniin akka nu gargaartanii sagaleen isaa darasoota kana bira gahu nu godhuudha qabda waan jedhu maqaa rabbiitiin yaamicha isiniif dhiyeessinee jirra. Jazakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Warreen biyya keessaa fi biyya alaa teessanii daawwattan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni isinirra haa jiraatu jecha viidiyoon kun wanni isin irratti hundooftee waraabamte jalqaba irratti akkuma beekamu yookaan sammaa yookaan mallee mikraafoonaa majlisa Daarul Iimaan kashee durri Ibraahimiin hoogganamu sababa sanii bituu irratti hundoofte akkasuma ammaatis ammoo majlisnis akkuma laaluu jirtan barattoonni diin islaamaa urjiiwwan bakka jiran adda addaa irratti karreen qilleensarraan barsiisan illee akkasumatti barachanii barnoota kana agartee addunyaa irrallee akka faca'uu jiranii gamanumaan inshaallah warreen biyya keessa teessanii biyya alaatii fi biyyoota adda addaa keessa teessanii viidiyoo kana daawwattan akka gargaarsa majlisa kanaatiif bira dhaabattanii sheekon lakkina agartee ulamaahiidha akka bakka adda addaatti inshaallah biraan geessan asumaanuu kabajaadhaan isin gaafanna. Akkuma beekamu egaa majlisni kun illee jaarmanni majlisa kanaa fuulduratti illee waan agartee deemu jiruu fi ganaallee jaarmaya kanaaf illee inshaallah dandeettii rabbiitiin akka majlisa kanallee fooqitti jiru abdii rabbiirraa qabna. Kanaaf inshaallah asumarratti sirraa dhaabaa aga viidiyoo guddaadhaan walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.